yaa jireenya biyya ormaa dhugaa dubbachuu fi mee namnumti biyya ormaatti akka koo akka boonee rakkate qorumsa hedduu gidiraa hedduu dabarse jiraa laata. Yooyyaa ashamaa harka fuune kabajamtoota daawwattoota keenya nageenya koo kan jaalalaa kan kabajaa bakkuma jirtanitti isiniif haa ta'u. Har'a dhugaa dubbachuudhaaf yeroo hedduu mee mudannoo biyya arabaa yookiin waggaa meeqaa biyya arabaa turtee seenaa akkamii qabda boonee viidiyoo nu hojjedhu jettu viidiyoo hojjechuu wallaalee osoo hin taane dhugaa dubbachuudhaaf yeroon waa'ee biyya arabaa yaadadhu miira keessan gala jechuudha. Baay'ee natti dhaga'ama viidiyoolee seeran tasgabbaa'ee viidiyoo hin waraabu jedheetani kan viidiyoo isiniif hojjechuu dhiise yeroo baay'ee garuu biyya arabaa keessatti namni akka koo rakkate qorumsa hedduu dhugaa qorumsa ulfaataa namni akka kootti dabarse in jira jedhee yaadu dhugaan isiniin jedha. Egaa har'a immoo sana hundumaa keessa darbee qorumsa sana hundumaa keessa darbee waaqayyoof galannaa ta'u biyya abbaa koon jira. Egaa erga biyya abbaa kootti galee immoo wantoota yeroo mana madaamii jiru sana gochaa ture yeroo yaadadhu sana wantoonni ani gaabbe baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf egaa wannan gaabbe sana mee isinis meeqa keessantu yoona waan ani ittiin miidhame kanaan miidhamaa jira laata kan jedhu viidiyoo kana aga dhumaatti dhaggeeffadhaa yaada keessanillee naa barreessaa. Innis egaa yeroo mana madaamii jirru dhugaa dubbachuudhaaf wanna humna keenyan huliiti kan nuti hojjennu. Ana akka kootti waggaa 6 ture jechuudha biyya arabaa waggaa 6 ture waggaa 6 kana keessatti dhugaan isiniin jedhaa biyya arabaattis baay'ee dhukkubsadhee beekaa qorumsa gugurdaa jechuudha. Takka fayyaa akkasumatti cakkanii hojjedhe malee takka fayyaa argadhe hin beeku biyya arabaa dandeeme jechuudha. Nyaata biyya sanaa immoo jechuudha Beeruutiin ture nyaata biyya sanaa guyyaa tokkoof na tamacha'ee hin beeku guyyaa tokkoof kana keessaa naa wayya kanatu naaf ta'a jedhee kan hin nyaadhe tokko hin jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf biyya arabaatti aga waggaa 6 jiraadhe kanatti dhugaa waaqayyooti bakka namni nyaata malee akkamitti jiraata naan jechuu dandeessu gaafanii nyaata malee hin jiraadhe jechuun hin danda'ama waggaa amma kana. Garuu immoo hojii yeroo sana hojjedhu akkaataan haalli jireenya koo yeroo mana madaamii ture yeroo nama Itoophiyaa galee taa'ee yaadadhu rakkoolee guddaa kan narraan ga'ee jira jechuudha. Waa'ee nyaata qofaare fakkeenyaaf amma ani Beeruutitti egaa hundi keessan hin beektu sarraatanyaanii 2-3 hin qaxaran Beeruutitti tokkitti hidhayyuu ka qaxaranii du'anii mindaa kan faluuf jechuudha. Warri Beeruutii hundi keessan iyyuu hin beektu warri tokkumaayyuu hin qabne ni jira jechuudha Beeruut keessatti. Ishuma tokko sarraatanyaa qaxaratan du'anii mindaa kan faluuf jechuudha. Sarraatanyaadhum tokkitti qaxaran kanaa ba'aa waa meeqaa itti fe'u jechuudha. Mana obboleettii isaanii ishiidhuma fuudhanii dhaqu, mana haadha isaanii ishiidhuma fuudhanii dhaqu, mana adaadaa isaanii ishiidhuma fuudhanii dhaqu. Ba'aan jara kana hundumaa sarraatanyaadhum sanarratti arraaggafama jechuudha. Ani egaa dhugaa dubbachuudhaaf hojii ulfaatan hojjechaa ture Beeruutitti jechuudha. Hojii ulfaata hojii ulfaatan hojjetaa ture. Haa ta'u malee dhugaa dubbachuudhaaf yeroo sana umaanatti fakkaatu jechuudha. Daddafee keessattuu iyyuu amma hin beektu hundi keessanii yeroo nagada jechuudha. Suupparmaarkeettiidha nagada madaamoonni nagadiin konkolaataadhaan fidanii bakka liiftiin hin jirretti jechuudha. Bakka liiftiin hin jirretti nagada amma sanaa bishaan waan bakka nagada biyya arabaa hin beektu mitiire akka keenyatti waan xixiqqaa kana osoo hin taane konkolaataa tokko guutuu fidan dhufu bishaan isa liitira 2 kana shigii 3 4 5 bakka nagada si'um tokko ka torbee yookiin ka torbee 2 nagadatu waan ta'eef innaa sanagaa umaanatti fakkaatu. Daddafee silaa namni na gargaaru hin jiru waan ta'eef hojii biraas isa fixee hojii biraas waan hin qabuuf umayyuu natti fakkaatu alaandii abbaa liitira 2 bishaan kan qabu sana fa'aa harka koo lamaanitti ol fuudhee liiftii immoo hin qabnu jechuudha. Darajaa irra deemee
fooqii 8ffaa fa'aatti galcha jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Bakka wanni akka hojiitti gola madaamii keessatti na miidhe hin jiru. Inni immoo deemee erga biyya koo galee dhukkubbii maaliitiif na saaxile yoo jettanii dhukkubbii duddaatiif na saaxile jechuudha. Takka umurii koo kanaan dhukkubbii duddaa dhukkubsadhee hin beeku. Garuu erga Beeruutii galee wanni an himadhu dhukkuban an himadhu yoo jiraate dhukkubbii duddaati jechuudha. Sun immoo maalirraa ka'a? Wantoota ulfaataa hojjechuurraan kan ka'e. Viidiyoo kana egaa haasaa isinitti hin dheeressuu maaliif isiniif isinitti fakkaata? Baay'een keessanii of qusadha. Dhugaan isiniin jedha. Wanti hundumtuyyuu amma homaayyuu isinitti fakkaatu. Amma homaa isinitti fakkaatu. Akkuma koo yeroo sanaa daddafeen fixa dafee fixeen taa'a dafee fixee kabiraatti darba hojii kana jenneetu guyyaa guutuu osoo akkana godhannoo hoolla jechuudha. Inni kabiraa nyaata. Nyaannis rakkoo guddaa narraan ga'e jechuudha. Nyaata an amma walumaa galatti dhugaan isiniin jedha. Cireen koo hin jiru jechuudha yeroo sana. Aga waggaa 6 hojjedhetti ciree takkaa nyaadhee hin beeku Beeruutittan. Shaayii gara duwwaatti osoo dhuguu isayyuu gara waggaa 3 shaayii qofa ganama dhuguu namtichi tokko shaayiin cuggaarraa si gubaa bifa keellii si qayyaraa shaayii duwwaa hin dhuginnaan jedhee na dhoowwee shaayii sanallee nan dhiisee cireellee ganama hin qabu galgalallee hiraatan qabu misaa qofa waan akka ruuzii waan ta'e guyyaa qopheessan ishii qofan qaba ishii qofan fayyadama. Kanaaf isinillee akka koo hin ta'ina jechuudha. Waanuma hargattan cakkanaatii nyaadhaa. Inni kabiraa hojiitti of hin buusinaa. Hojiin deemee har'a homaa isinitti hin fakkaatu. Borummoo akka koo sana isinitti dhaga'amaan isiniin jedhaa. Viidiyoo itti aanuun nan dhufa.